mootummaan Ameerikaa waggoota hedduuf bakka kana dhoksaa ture. Namoonni bakka kana keessaa seenuu hin danda'an. Suura kaasuun illee yeroo dheeraaf salphaa hin turre. Sababa kanaafis gaaffiin tokko addunyaa guutuu keessatti ka'e. Innis Eeriyaa 51 keessa maaltu dhokfame? Namoonni tokko eeliyeenonni as keessa jiru jedhu. Kaan immoo mootummaan Ameerikaa UFO qabee achi keessa kuusee jedhu. Garuu yeroo seenaasaa deebinee ilaallu dhugaan waan biraa nutti hima. Seenaa Eeriyaa 51 gabaabseen isinitti hima. Bara 1955 mootummaa Ameerikaatiin hundeeffame. Yeroo sana addunyaan keenyi sodaa guddaa keessa turte. Jechuunis Cold War keessa turte. Ameerikaa fi mootummaan Soviyeet wal dorgomaa turan. Kanaafis Ameerikaan xiyyaarota iccitii haaraa hojjechuuf akkasumas qorachuuf bakka namni tokkollee hin geenye filatte. Naannoo kanattis xiyyaarota isaanii isa haaraa fi iccitii ta'e qoratanii yaaluu jalqaban. Garuu rakkoon tokko ture. Namoonni naannoo sana jiraatan yeroo tokko samii keessatti wantoota ajaa'ibaa arguu eegalan. Xiyyaarota yeroo isaaniirraa baay'ee fooyya'anii fi saffisa nama dinqisiisuun balali'an. Namoonnis maal akka ta'e waan hin beekneef odeeffannoon kun babal'achuu jalqabe. Kun xiyyaara namaa miti. Kun addunyaa biraatii dhufe fakkaata jedhanii haasa'uu jalqaban. Kanarraa kan ka'es maqaan Eeriyaa 51 addunyaa guutuu keessatti beekamaa dhufe. Garuu wanti namoota hedduu amansiise tokko bara 1989 uumame. Namni Baablaazaar jedhamu tokko as ba'ee ani Eeriyaa 51 keessa riivarsi injiinaringii hojjechaan ture. Eeliyeenii illee argeera. Nu waliin riivarsi injiinaringii hojjeta. Ameerikaan teknooloojii addunyaa keenyaan ala dhufan qorachaa jirti jedhee dubbate. Dubbiinsaa kunis akka ibidda boba'eetti addunyaatti faca'e. Namoonni hedduunis isa amanan. Kaan ammoo sobaa jedhu. Hanga har'aatti falmiin sun hin dhaabbanne. Wanti nama ajaa'ibu immoo mootummaan Ameerikaa waggoota dheeraaf Eeriyaa 51 jiraachuusaa illee ifatti hin dubbanne. Kunis shakkii namootaa daran guddise. Xumura irrattis bara 2013 keessa mootummaan Ameerikaa eeyyee Eeriyaa 51 ni jira jedhee mirkaneesse. Garuu eeliyeenii hin jenne. UFO illee hin jenne. Buufata qorannoo waraana Ameerikaatii jedhe. Kanaaf har'a dhugaan mirkanaa'e tokko qofa. Eeriyaa 51 ni jira. Xiyyaarota iccitii hedduu keessattis gahee guddaa qaba. Garuu gaaffiin guddaa ammallee jira. Mootummaan Ameerikaa waan hundaa nutti himee jira moo iccitiin tokko ammallee dhokatee jira kan jedhudha. Isin waa'ee Eeriyaa 51 maal yaaddu? Yaada keessan koomantiirra naaf kaa'aa.